Wayyoo maal taate? Iji isheetti mul'atu? Homaan taatu isin rifatin. Nagaa isheetti ija ishee ilaalaan jirtu moo? Nagaa isheedha. Bifa ija ishee ilaalmee maal akka fakkaate? Ilkaan ishee sirrii mitiim. Homaan taatu nagaa isheetti. Homaan taatu ati rifatin. Mucaan kun waraabessa taate jechuudha. Kanaa jireenyi kiyya. Balleessaa koo malee ani maaliifan adabama? Harmeen maaliif waraabessa ta'uu filatti? Kun anarratti isaa dhaquu irratti isaa akka ta'u ni iyyamu. Yoo Waaqayyo jedhe. Dooktara akima ta'uudhaaf moo? Dooktara yoon siin jedhu. Dooktara dhukkubsataa yaaloo osoo hin taane garuu dooktara jedhamee waamama. Maqaan isaa maal sii godha? Kana booddee heerumuu gaa'ila dhaabbachuudha. Haadha koo waliin akkas taasisa hin beeku. Yeroo anaaf gammaddus argee hin beeku. Hanga har'aatti waliin haasa'uu baachuu koottan gaabbe. Abbaa keetiinis yeroodhaan akaakayyuu taasise. Anis osoo hin dadhabin ijoollee kee sirriitti kunuunseensi guddisa. Ana waan nan guddisneef ijoollee koon bakka buusuuf ta'uu isaati. Kana booda jireenyi keenya ijoollee keessan guddisuu gammachuu keessan ilaaluudha. Kanaan na boonsi. Yeroo akkas naan jettu abbaa koo natti fakkaatte. Amma kunoo maal isheetu waraabessa fakkaata? Dhugaa oduudha. Ani kana namanu.